أنا جيسنا كأمن كمتون فيان كبوتي وقت بايد كنا نعرف كده أنا فيديو اللي ورا ممكن نقرأ فيديو كتير يوم تكون سنفديس في يوتيوب كتير كيسون تاني يوتيوب كتير شير تيجي وقت سايدون سلام عليكم وقت بوتي بيفون فيجا سيمبوتين هاروان كافي فيجا يوقت تيلي وجرا كله تيل تكوت كونغرتي وجرا كوالي هالكن وقت كنت كانت تمشي دهارا كده أشدر بوسا كوني سرينغون يو فتومتي مو يسيلن كتشتمي ينعا فنان لكن أنتم اللي هنجنة وان مقولة هو مولتيجو مرافو أنا بايد كنغرتي كتي نفس الكلام جرا كم تكون سين كفلا مالك وانا كفلا كيسو إيشي ده هارا بيتا سيدو هم هارامي مو هالكلام ده كنت كانت وجرا كم سيجو كتير دورما رافو ده مو مالي وان جونا تكلم جرا أكسين رافو نلنا رفسنا أتي وان ده كسر الفتنتي مالي في normal amar wan juro sombar wan hamtuna sone undafo ana video ga dimi sokoma sinje yoga tin hayam zo jidelle youtube isira tinga disat malani wan brate ngi ifama saydo no mo polisa ko jiro polisa fala ko beta saydo polisa fala khaysa darni ka khagate akaga gafa saydo dure namati wonde nama tunan jinama tayamo daga digara sian ida me kabele jira san wasina te basura te male selano video warabu na fin keltore akasi inshallah rabbi tera garu inshallah gar tera tuna kadi ayira tera kadi su joy ko dada video like share bara youtube pe judamo kirgalati ko di kodal chafi subscribe ko dada jabe sara ya rafsina ana mod inshallah rabbi gar te kasi fatulle bodeti ayu fi saydo ko te ko jimbolan do wara fi na rafsina tole ci yol ka to kon dara goda hay khiyan kama jabe sama kuja ni baba لو كنت ران بانجلا مو كابن في اركسي باسا لكن بانجلا تكو أكن أكو يبيكنا يعرفون دندو ولا أي بيش بيجبر تكان فيس كبصرة كذا سباسو أي كفجرة نيجا إيش بانجلا يلا تسكن تهير ده فكنا تهير أنوار كنيبر سيدهم بركودين قري جلابد مكرا ديبتي في مكرا نمني مكرتي سيجول كتو كندارا قرا هاي خيان كما جابت يا أخي بالتراس مستوي خيان كونس هالكن تو كمجيو دارا قرا من تناملال جاي بقول لما فرطتي akka gaafa mootummaan kun aangoo dhufe aangoo qabateeti namni teessoo takka isaa kenne hin jiru namni aangoodhaaf isa waame hin jiru garuu jijjiiramaarra dhufee mootummaan ittiin biyya bulchu kan muummichi ministeera Abiyyiin Ahmad aangoo ittiin murate ka hoogganaan ajajaa raayyaa ittisa biyyaa Fiild Maarshaal Biraanuu jedhe ka kantiibaan magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee taate ka pireezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa ta'e kana keessatti Jawaar Mohammad hinjifannoo kana keessatti qabsoon isaa maalirra ture hin beeytanii kompiitaraan gaafa inni abbaa isaa hayyeefaa namoota aangoorra jira warra akka Hayilemaariyaam Dassaalenyi hanqaxaqqatee cabacabee gubbaa kaasee jalatti waan isaan dalagan shira isaanii guutuu miidiyaa addunyaatiin uummata Oromoo tokkoomsee injifannoon kun akka dhufuuf nama gahee olaanaa taphateedha. Nama biyya Itoophiyaa san keessatti har'a silaa teessoon isaan maluudha. Jawaar qofaa miti already waan har'a Jawaar irra duulamaaf jiru malee warra akka Profeesar Mararaa Guddinaa warra garraatiitti biyya san keessa ta'anii aarsaa kafalaa turan. Kanaafuu yoo isin Jawaarii maaliif jibbitan? Maaliif wayyaanee dura dhaabbatee qabsaa'ee muummicha ministeeraatu aangootti fideefuu jibbitan? Waan biraa waan isin jibbitaniif hin jiru. Isii tan akkasitti isin hin jira. Lammaffarratti kitaaba Jawaar barreesse irratti Jawaar Mohammad ani hin gaabbu jedhee kitaaba barreesse. Kitaabni ati hin gaabbu jettee barreessite kun sirrii fudhatama hin qabu. Kanaafuu hin gaabba jechuu qabdaa jettaniin jechuudha. Sheerii fi koppiliinkii godha. Sheer koppiliinkii godha oseenuu barbaadanii yaada isinirraa fuudhuu dhufe. Anuufii kiyya bicha haasa'uu hin barbaadu. Yaada isinirraa fuunaan nama hedduurratti sheer godha. Nama hedduurratti koppiliinkii godha. Wanni kun waan uummata Oromoo hunda fayyaduudha. Waan isin hundi dhaga'uu qabdanidha. Waan isin hubachuu qabdantu as keessa jira jechuudha. Kanaaf Jawaar Mohammad hin gaabbuu jedhe.
maaliif hin gaabbaa osoo jedhee wanti isaa kun maal ta'a? Hin gaabbaa osoo jedhee maaltu hafee maalitti gaabbaa jettee gaafii gaafta? Amma namoonni hedduun hin gaabba jettee mata duree godhachuu qabdee. Maaliif jennaan ummanni Oromoo hin bilisoomne. Ummanni Oromoo waan barbaadu hin arganne. Ummanni Oromoo bakka barbaadu hin geenne. Atis ammoo aangoo hin arganne. Aangoo fudhadha jettee turte. Aangoo fudhadha jette san hin arganne. Kanaafuu akkamitti hin gaabbuu dhiistee hin gaabbuu jettee hin gaabbaa irraa hin gaabbu jettee deemta jedhanii kana kaasaa jiran. Tokkoffaa laala. Jawaar jechuun nama kanaaf keessanii nama taraa miti. Jawaar jechuun nama kanaaf silkii bitatee barumsaan tokko malatti kaameeraa bitatee kaameeraa of dura dhaabee sigaltee kaameeraa bitatee kaameeraa of dura dhaabee nama kaameeratti haasa'uu miti. Nama beekumsaa fi dandeettiidhaan hayyummaadhaan beekumsa gahaa itti qabuudha. Polotikaa keessattis miidharrattis bu'arrattis nama kana bareechee beekuudha. Kana keessatti Jawaar ammoo mootummaan kun miidharraan ga'ee ture. Mana hidhaa seensisee ture. Akka Jawaar biyyarraa bahu godhee ture. Aangoo akka inni hin qabanne godhee ture. Kanaafuu hin gaabba jechuu qabaa. Hin gaabbu maaliif jedhee jettanii kanaaf cinqamta. Jawaar garuu waan isin laaltan kana laalle bara. Wanta inni ilaale sitti hima dhageeffadhu an ilma hayyuu jala dhalate. Ilma hayyuu jala guddate akka kee silkima bitadhee waan natti dhagame naasa'u. Jawaar maaliif hin gaabbuu filate? Jawaar hin gaabbuu ka filateef Oromoon kaleessa kafalmaa ture xilaata guddicha ture. Yeroo Jawaar kompiitara isaa qabatee wayitiin hanqaxaqqatee halkanii guyyaa irriba dhoorgu feesbuuka isaatii fi miidiyaa OMN'tiin kompiitara isaatiin istirateejii keessa galee wayitiin gubbaa jalaan dholdha'ee abbaa isaayyee Hayilemaariyaam Dassaalenyi wayitiin akkana labee qeerroon Oromoo Oromiyaa keessa akkana raasan san muummichi ministeeraa har'a isin irraa dhiichiftan kunis namni isa beeku hin jiru. Warra har'a aangoo qabate Shimallis Abdiisaa fa'aallee namni isa beeku hin jiru. Achuma as dhufan jarri hunduu muummicha ministeeraa ka beekuu jalqabne bara 2018 ogguu mootummaan Oromiyaa keessaa Oromiyaa irratti liqaman bariin muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed akkasuma itti aansee obbo Lammaa Magarsaa Dr. Abiy Ahmediif Oromiyaa irratti aangoo dabarse oggo jedhamu namni muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed iyyuu maqaa isaa gaasan dhageenne jechuudha. Achi dura hoo namni akkana godhaa ture kompiitara isaatiin addunyaa kanee akkana labalabee osoo agaazii wayyaaneen sodaatin osoo zaraafi jarri biyya Ameerikaatis ajjeefna achis balleessina maatii kee biyya keessa balleessina jedhaniin maatii kiyya balleessuu miti waan barbaaddan osoo isin gootanii gabrummaa uummata Oromoo irraa kuffisu malee isin kararraa qabu malee ufduu wandeebu jedhee gaafin uummata Oromoo walawwalee biyya keessaa tokkoomsee Harargeef Jimma akka sagalee tokkoon dubbatan. Wallaggaa fi Shawaan akka sagalee tokkoon dubbatan. Baaleen, Arsiin, Harargeen, Jimma kutaan Oromiyaa Booranaaf Guji akka jecha tokkoon kaatee hundisiitu ani Oromoodha, ani qeerroodha, ani qarreedha akka isiin jettee tokkummaadhaan kaatee agaazii wayyaanee dura dhaabbattee halkanii guyyaa sodaa malee diratii ofii kennitee jarri qabsoo kana xumuratti gootu namni gahee leencaa taphate Jawaar Mohammadi. Kana ka godhe sammuudhaani, kompiitaraani, intarneetiini, feesbuuka isaatiin hanqataqqate. Ummata Oromoo biratti onnee kumaatama horate. Xilaata ammoo halkanii guyyaa irriba dhoorge. Oromooni tokkoomse. Oromoon kutaa 11 gaafa Jimmatti ilmoon takka boottu. Arsituu ka'ee Jimma faana dhaabbata. Arsituu ka'ee Jimmaan faana booya. Harargeetu ka'ee Jimmaan faana booya. Wallaggatu ka'ee Jimmaan faana booya. Jawaar Mohammad jechuun isa kana. This is king of Jawaar Mohammad. Ati garuu warra barattee Abiyyiin bara 2018 dhufee Taqlaa Ministeer Abiy Ahmed way bareedumsa kee nu amma si arganne Jawaarii qaleessa xilaata amba dabbarisan hin barbaannu Jawaar dallaaltuudha Jawaar hattuudha Jawaar saamtuudha. No, Jawaar jechuun ka Abiyyi kana bakka san sii kaa'e. Jawaar jechuun ka osoo inni lubbuun jiru siitaan isaa dhaabachuu qaba jennee falmaa turre hagarraatittis ejjennoon kenna kanuma. Mandeellaadha fotoo kana kartaa profaayilii kiyya kana. Profaayilii makiyya kana laaltanii nama waan hubanne jira. Jawaarii fi Mandeellaan isa tokko gabrummaa uummata Oromoo irraa goota buqqiseedha. Hin gaabbuu siin jeela. Fuudhee muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmeditti aangoo kennu hin gaabbuu jee bar. Fuudhee fiildi maarshaal Biraanuu Juulaatitti aangoo kennu hin gaabbuu jedhee bar. Wayyaanee harkaa aangoo buusee ilmaan Oromootitti kennu hin gaabbuu jedhee bar. Abiyyiin Jawaar ari'uun, Abiyyiin Jawaar hidhuun surrakkinna Abiy Ahmedi garuu Jawaar Mohammad hin gaabbuu jee.
wayyaanee harkaa agaazii harkaa aangoo fuudhee gootota jedhee ijoollee Oromoo ijoollee maqaa Oromootiif uf waamtu ilma abbaa gadaati ijoollee ofiin jettu Abiy Ahmad Biraanuu Juulaa Adaanech Abeebee isaan kanatti aangoo dabarsee fuudhee xilaata harkaa jaratti kennu hin gaabbu jedhe. Oromoon aangoo qabachiisuu keessatti hin gaabbu jedhe. Aarsaa kumaatamaan kafalleen wayyaanee Maqaleetti galchuuf hin gaabbu jedhe. Akkamitti gaabbi jettanati? Amaanaa ka nyaate Jawaarii miti. Amaanaa ka saame Jawaarii miti. Amaanaa ka karabballeesse Jawaarii miti. King of King jedhi barreessi.